abbaan umna isaa kennuu danda'u kagoonef this is emergency. But amma katijetu kanallen is akamati jettu kuni is continue, you know. Haga isin hatta bakke Canada leo demtelle bakka jiru hinde maje this is going to be continue thing, you know. But amma mo ban dandahu kennu dandahu aruma ka kennu barbani, that's why. But yani kele bare nama keenya na dawar argine bor wal nargin wanta ebi atatamarichu atatamana gofan ville account yero basan basamu indandaha continuously support yachuma gubbatti page irratti himulata just amanamumma namni keenya racalani of duba ka qabu amanamumma okay hagamsene at least horoma I don't know if you've seen it account GoFundMe irratti holaltu namni agana kenne ana nama sille hinjira garu progress in argita hagama ka kennamen argita jettu Canada yo sponsorship taate obviously baay'eetu si ga'uu danda'a mali maallaqa hagana jedhan malee achi dhadhee support governmentii argachuu dandeessa kara refugee tin deemtamoo akkanaan straight deemta suniyyuu hinjira I don't know difference in Canada hin beeku exactly garu sponsor yoro gari yo sponsor under individually ho taate support argachuu dhabuun ni mala why isin amma she really needs a medical attention miti medically damo biya alati tin beta yo deemte medically ofiketi kafalte deemu hin dandeessu ho refugee taate damo 100% government to sikarqara suniyu adabasi gaafadhu jedhani ture nama at least Canada information qabu ho kani nama America le ho sponsorship dandami amma actually gaafata ture September ra egaluf demani sponsor ka America ni sponsorship egaluf demti nama individually akka fete nama fete fidu ka dandeetu jechu fezin jalqaba dhumera kalamma faama ka ofiketi fidu nam ati ofiketi pigote fidu dandeetu sani ratille maybe marianne okay mallaqni kuni sani fille olu danda'a okay Canada fille olu danda'a namni maybe committee le untani jettan at least you can talk about it garu ka GoFundMe America ni wan danda'a mulati bakato bulung kabda bitini sif bulung kabda biti sifan inka boda bulung kabda wan devi America ni bulung gafata green card gafata suni wanta wal tafakkaru nani Canada kana jenne amma mallaga dargam wale mallaga ilannane kanane sanu jira ganjab kalle ko jarani mallaga dargame Canada yodide America yodide yo so dide rakko kabu falatti falla mallaga dargam wale amma Canada je gala mera already jarinu e gala ni wore community wa hunda tumani mallaga e gala koine darana ma branti kennene gugga hayat warakani UNC kabdu warakati Canada dentuda warakati ni sponsor Canada argattu male America ko sin jabata warakati kabatetu kundugada dugar majirtu GoFundMe de garrera GoFundMe kire la rapporto con uno patare jirti account io vedo nel patia io unto tate ti godati se la wanne kana kan socho safi jiru patiada enyu jalati kret ti godati uno patiada ndo badati patia volinteti me akate gola no terga share gonati Facebook undana ma pe masata yarat erge tan yekajri share gola no gona hatta ustad raya babacha ka share gola itanerga me itru bajabada no bana yani ke sankun gari da amma mo wara rabbi la pisiya zela jirtanu ada kaman me na moni dollar di bala mala gargartanu nama kurishe ko fa barbanala me nama kurishe ngoli nadda dollar ko matadi nama kurishe fatani bi odi woni nas bise nan ge du pisi jede to receive bilera fi rete bilera fitta zera nan jede nyundi mucaan ka gaafa dura waan sponsoran raasaa ture Abduli si bilbilee jira taasofte jirtan dio kanatti na sera
مين أموني ربي سني لافسي يركين مين أمني ربي سني لافسي جدنا أمريكا أستراليا كندا بيوتا مرجع المنا ما اتكبجم كيس جدتم مي دولار ما إبلا ملا ما نمكو رشنو كنامي نمني كو رشن نفسيا كي سمواتاتي ميكا شابي رمانو كل شافيتنا ولا سمانة ديرو كبسيتا فيتنو غير فيتني دولار إبلا ملا ما ربي جدنا نمني كو رشن نما إبلا بولي ترباتا بيشان تجرا أورمو هذا أورمو تيكون وتوكا تدوتي الله أكبر الحمد لله kaunti share genjira ayya alhamdulillah akam jirtu nagaa keessanii nagaa alhamdulillah jirra nagaa kiyya galata rabbi siifoo haadha shanii keessaan dubbisuuf jecha yaadee tureetu yeroon arganne anillee ijoolleen na bukkeen jiru ijoolleen nan qabagatee fi yeroon arganne ture Adduudheetan ture hin deebisne malee keessaan yaadeen ture naan deebisuu diddee jechuudha. Nuti dhugaa dubbachuuf taanaan ijoolleen Oromoo warri ijoollee godhannee haadha taanee jirru waa'ee haadhaa nuun hubachuun baay'ee nuuf salphaadha. Ni beekna. Ani haadha ijoollee afuridha. Guddisaan jira jechuudha. Naan beeka seera qabeessaanidha. Hin beekna takka ani hunda isaanii takka dahuu miti. Tokko iyyuu miidhuudhaan seera qabeessaan karaa seera qabeessaa miidhuudhaan tokko dahuuf iyyuu wallahi laazim lubbuun kiyya waan akka inni ta'e naan beekanii jechuudha. Salphaa miti ijoollee. Obboleettii keenya kana immoo yoo wanta qabdan irraa gargaartanii rabbi bukkeedha argattu. Jazaahum rabbil khair. Rabbi bukkeedha argattu. Doolara 200 jechuun waan tokko iyyuu miti. Garuu nama rakkateef doolara 200 ni doolaarri 2 iyyuu waan guddaadha jechuudha. Waan guddaadha. Namni immoo dhala keenya of Amerikaan hin danda'amu. Jala mureetti maa hundi keenya iyyuu wadda uffamee qabiyya bakka keessa jirra. Ameerikaa seera inni baasee jiru dubbifnee jirra. Ispoonsarikaan aadaa qophaa'ee jira. Amma achi geessuu fi kanaaf atama ka shapi sanu ergu dandeessa mallaqa ani wiixata doolaara 300 sinifan erga akka keessaatiin siifuu na dubbisi tokko illee anis yeroo argadhe irratti si gargaaruu nan danda'a caalmaa irra immoo dhirsa kiyyallee wantoota akka kanaatti kan yeroo inni boruu dhufee jedhu nan gaafadha akkamittiin akkachi as fidamuu danda'u yoo isheen as dhufuu dandeesse caalmaa Kanaadaa caalaarra Ameerikaatu yaala kenna Kanaadaa caalaa jechuudha. Kanaadaan akka kanaan duraa baay'ee miti amma jijjiiramaa jirti. Waldoonni achitti keessa jiran illee Kanaadaa keessa kan jiraatan baay'atanii jiru. Kanaadaa keessa uummanni biyyoota garaagaraa irraa jiraattonni hedduu uummataniitu jiru. Akka kanaan duraa miti Kanaadaan. Amma baay'ee rakkoodhaan uumamaa jira. Amma kanaaf iyyuu alhamdulillah dhiifama naa godhi si dhaabuu fedha anillee Ameerikaa jiran beekta dhiifama naa godhi Ameerikaani amma mucattiin tuni akka isin maybe history yookaan history isin hin dhageenye waraqaa hin qabdu jedhamu been achirraa bahuun karaa Ameerikaa akkatti deemtu. Ameerikaan abbaa fedhellee yoo ta'e waraqaa barbaadan isaan gargaaruu hin gargaaranii ati yoo sponsoruma yoo abbaan sponsora qabate waraqaa bakkee isaan ta'an isan irratti waraqaan barbaachisaadha.
sani amma mo Canada ni mo amma kamu benje dum jettin already wari Canada him bekani everything bekan isan ka jedanu hisinira funa qarshi ma hagana sinira barbanna qarshi dollar hagana barbanna san yo qabatani mujatti tana achirra bafna jedani process ni already amma je kana kessa dumata jedan kabana achi chaduma jedani entini sawu mannati at least you know Canada yo sente listen Canada and America is not big different but American yo jenna male sponsor asli of this process of American in beta but Canada yo sente at least medically argachu dandeti isin argachu dandeti yoleni argachu dandeti amma kuno refugee gurut jirani miti Canada ra wari norrat gurut jirani amma chance kanu barbadu jurru right now akamisi gargaru dandena yero amma kana amma qataro miti qataro feenu qataro godani bar wanna kana qataro ture kesan na dubbisi ati samajatu alhamdulillah kesan na dubbisi bil bilawal jinjira yo mijate nakunga bu amma yero namni sindende mabeta namni jalale demura mena na sai kesan yo rabbisi mijese hal jirate mal america jibbine wallahi taala ani tujurate amma nan ba sa ta Allah jara humnan يعني كرا سماي تدي من اللي وجرات إمرجنا سماي كراني وجرات اللي هو والله هندم توجنا إما إرجنا بر أما رايناو بكم سينجو تسانا كيسا باسو في بقى تتافي كنا كها في مو إتيانا إذن كندا اللي سنتجرون إنتهيني في أمريكا في دولار waye bi ala kana isin to beka kana mara godo da fi wori na arka mutur ribaitani America ta kana ta de yebro ta kana mara godo da fi kana karora biya waruma ka kes girtani isin to beka kana kar dur so wori dur sa baitani wori dur sa baitani telle wori rata ati ye panoma ya ni sile bare to amma me wala ko la ko ta fayyada bana ya da dum kana sawa gar wori te biya shi kana amma wala kita ka shafi modari alhamdulillah aganu ma ya dun kunu wanje ba arabi sinatan da su yo mata dagganin da ya kuma taruga hada alhamdulillah sin ya godu ka kisa na dubbisiti analle karshinan ergafinan gafadda aye ka shafi jira zeni jira kesa na dubbisi ai warar ka amma da kana rabbi baraka isni aguru wane kasi sani jajjaba dame amma me dolaru ma dibala malama tiko da me ramni asno iban so rabbi baraka si agudo ako boleti nama ko shanke alhamdulillah ni badani wale no wala ka ga tijurtu sanille rabbi baraka si agawu ogantu biya sani ko famiti ta dunya rabbi si agudo masha Allah rabbi baraka si agawu jenna me amma ni biro letno da balama mero jaba da nama ko shanke sa to korganne nama kuda abur mebe nama kuda abur dollar nama dibba sharif to mata bagesa me gajella wuri jirti biya tikatelle namni kudan me dollar dibba tokko me dollar kuma tokko nu fudada wallahi namni gajella kana tajirtu tani nama dibba shani jatami sadi gatani jirtu دولار إبا تقومتي الشيش أنت ما يوهاتو صدو ما يوهاتو وان مقابل يوغرغارامي ورقة جدا جرتاني جتشو نما كودان أرغد دي جنان كان هرادي والله آنينا نقول فقجلا ورجرتاني جتشو مينو غرغارا أبوريتين كين يكوني دركا مسيوتي بحو قلبي يقول لبولا كينيا نوتي والغ gargaaru baannaan namni nu gargaaru beeka adda kuma sadii gaafanne keessa buletiin keenya alhamdulillah meena mo kudanas jala nama kuda kenna amin osoo nagalchi osoo hin jedhiin dura afacha osoo nagalchi osoo hin jedhiin dura waan galtaniif asirra ما كان أرشي جورو جرا. لكن أبو سهل أنا كنت كسر يوكا بوسيتي بما وجدت فوقه تقولوا نجيب تري تري فمانا قولاتي أن جيم دي سه يروكو دي سه واوند دي سه أستارم دي أمتا كي نورجلا جبتن يولد بيجانا باجتن يفما وجدنا كرنا دبينا سيرتيمنا وندي كسريو وربي أنا باجي سيرتن يورب بسني لافيس
yoo dhuguma rabbii jecha mucaa kana gargaaruu barbaadan isa kee ergasii halkan tokkotti miiliyoona 2 waadaanuu galtanii baddanuu miti. Dhugaadhaan yoo obboleettii keenya kana bira dhaabanna jettanii gaafa 2 jedhuuf inshallah faayima. Gabbo daali. Obboleettii akkaawuntii ergaa Tayyiba akkaawuntii ergaa. Ayyasha. Yalla خلاص karibu Tayyiba. Kanaaf ummata keenya mee ammaa fi $200 doolaara $200 500 keessaan dubbisa keessaan na dubbisi abbaa 500 akkaawuntii biyya barbaade na gaafadhu asirrattan dubbadha atulbaatee dubbachuu isaan dubbachuu tokkuma mee ummata keenya doolaara $200 bakka shaappii irra zeelii irra namoonni nu galchoonne mee amma nan xiyyeeffadhee jiru Awustiraaliyaa Kaanaadaa Ameerikaa Awurooppaa Jarmaniin biyya adda addaa jirtanu Faransaay Oromoon bakki inni dhibeen jiru nama $5 $200 nu kennu keessa obboleettii keessa alhamdulillah galatoomtu $300 waadaa galteetti sanuu immoo mee namti kudhana kennu waan hanqate nan guutaa jedhaarti mee $200 nu arjooma nama 550 keessa I am sure namni 50 diasporaadha mee warri diasporaa rabbii rakkina keessa sana hunda keessa isin tarkaanfachiise achiin isin ga'e alhamdulillah jedhaati $200 والله نمني مكاكيا في مكاجر سكيا مي دولا ما تكون على أنا أفلات أكو دولار أكو ما تكو كفا دولار أكو ما تكو كفا أنا أفلات